obsa Yoo obsa kabajaa godhu haadhu wanti barbaachifne haasa'u jira malee. Wala maarree qabeenya keetii boo. obsa Okay, amma nagee bulaa bakka isiniif gaangii kun Kadir, geete koi arga kana silaa. Arre sila kan yeri aramaya. Makumana Amma Lah, amma intele nagee tumakaa haramaya dhaabimee maqaan haramaya Oguta katas gabaa. namu amma isin bar amma isin amma ilaa ammaan tana akkuma ila feetanii rafiyan deemu. gona sila kisa kadir aramaya jettee fayisa sanu. Tas gabaa. Siin dabam sisa sila. Pero stop. Oke amma waa'ee jecha waa'ee lolaatii miti haasa'u obbolummaa haasa'u jira. Haasa'u obbolummaa haasa'u jira karaa lolaatii jira. Amma lolaa miti bal. Tas Haasa'u obbolummaa gabaa. sitti miti Oguta bal. ka okta. Dhaabi. Eessi oguta ka dhaabbadhu. Okay, nagee amma nagee bulaa mee isin maanu Koi Aboo Kadir, nagee warra Calsi warra yaa warra guyyaa biraa wal harkoo biraa godhu. micho ati us kaabal taati dhaabume. waalaikum salaam Waalaikum salam. Kadir kenna. Micho ati us kaabal taati dhaabume. Mee oguta ka maal sun oguta ka mana jeeqinaan sin jee namni taphanna. Formoso mute godhi. Aye. Qadir keenya kam nagaa fayyaa qadir namaa nagumaa jirta. Nagee alhamdulillah. Kadir majeen kadir aramaan jeeni. Aboo antana deebisaan deebisuuf intala tana deebisaan deebisuuf guyyaa boru rabbi guyyaa boru Tas rabbi gabaa. Mana jeeqii. michiyoo tana hin irraanfatin ammoo Mana hin jeeqin. haramayaan ani maqaa abbaa kiyyaati malee maqaa kiyyaa miti. Tana quba qabaadhaa boru ittiin dhufa yoo rabbi Abbaan jee kee maqaan qabu. Abbaan kee maqaan ati qabu. addeenyu maqaan isaa abbaa barii ni darbita moo akkam isii keessaa gad darbine Koi dhala afaan dhedheeratu nutti hin fidin namni baala jedhatun wallaahi dhugaa haramaya maqaa dhalleessiti. Wayi. Kanan ta'inaa haa. Baalagee baalagee. Caayaa dhiiraa jala gartee dhalaan sagalee ol kaastee dubbachuu hin qabdu. Qadir immoo Oguta ka wal hoji babaleeyyan. Haroo fi isaatu wajjin dubbachuu jira. oguta ka sagalee tasan qaqqaba dhagee sin jedhe. Egaa mee Qadir galatoomiyaa boo walumaa warqoon keenyaa waan guddaadha. Ijoolleetu miira keessa sagalchuu jiran fakkaata. I think akkaataan itti waan nama gaafatanii fi deebisaa walii deebisan illee akkana natti hin fakkaatu namni suutuma yaada ol jijjiira. Atillee wanti godhaa jirtu waanuma ifii teeti gartee itti yaaddee jireenya keeti waan taateef dirqama namni jireenya keessan addaan si mursiisuudhaaf si arrabsuun takka waan biraa godhuun siis hin qaceelchitu takka ammoo waan itti jirtu irraa illee sin dhaabdu. Tun yaada nama dhuunfaati yeetumaan fudhadhaan warroota akkanaa kam akka micoo tanaallee wanti si jechuu barbaade Qadir kiyyaa namoota gartee sooshaal miidiyaa kana gubbaa irraa yaada sirra akkanatan hundaafuu takka takkatti deebisaa kana ta'uu dandeessaa Qadir. Viidiyoon inni isinii dhufaa jirtani. Okay, brother, waan bareeda dubbatte beekte ati ila ammaa warra amma ila ammaa taa'ee dubbachuu jiru keessa addaati amma yaadni keeti siisee ilaalu. Suutuma wajjin haasofna malee walitti iyyinee maal waa faayidaa buusnasa suutuma wajjin haasofna. Saniifin suuta si wajjin dubbachuu jiraan. Yaadni kee yaada bareedaadha yaada tasgabbii qabu na gaafatte. Waggaa ol seenta miitu godhaa amma. Suutuma wajjin haasofna malee walitti iyyinee maal waa faayidaa buusa. Muditara fidi burqaa muditara fidi mee. Waggaa ol seenta miitu irratti ejjedhaa. Amotaan nyaatan so. Ayyee Qadir kiyyattee of himmaati. Saniifuu ati yaadni kee yaada bareedaadha yaada namaa galu yaada nama tasgabbeessu akka gartee namni ifis tasgabbaa'ee dubbatu nama gootaa jechuu yaadni kee bareedaadha naaf ta'ee jira. An namayyuufu deebisuudhaaf osoo hin teenye laakiin maqaan haramaayaa Qadir haramaayaa jedhu kun torbee kana keessatti hedduu tokko walleenuu magaalaan san hin beekne deebisaan deebisuuf akkaan deemu anarraa miti guyyaa 10 gee irraa if qabaatiin deemu jira malee haramaayaa maqaan warra haramaayaa guututti osoo hin xuyne jechuu namoota tokko tokko keessa jiraatu jechuu kan afaan dheeratu magaalaa haramaayaa keessa taa'ee jechuu kan bulchinsi
Dr. Ifraafaa keessa jira bar. Ummata ciccimaa magaalaan san qabdu osoon beeku warra akkasii adaba akkanarraatti godhaniif viidiyoo dalaguudhaaf yoo rabbi jee jechuun itti yaadaa jira. Wallahi guyyaa kudhan gee ati ammoo tanneen naaf irra ida'anarra akkaaniif dammaqu akkaan dammaqu na godhanii ana deebisaaf osoo hawaasni Haramaayaa guutuun nattiin aarree akka isaan ifi wal mormanii ifi wal gaafataniin deebisaaf yoo rabbi jee jechuudha. Bareedaadha Khadiir kiyya nama yoo beektaa namni kallattiidhaan waa si gaafatee atilleen kallattii waa deebisteef bareeda. Garuu hoggaa waa si gaafatan jecha jala darbachaa atis hoggaa as deebistu jecha jala deebisaa yoo akkasitti wal afaan namni deddeebi'e qiyaamattu namni waliif hin galu sanillee hin barbaachistu. Mee ati Khadiir Haramaayaa dhalatte moo maqaa Khadiir Haramaa juu kana maaliif firra manxasteettiin fi yaamtu yeroo hedduu? Tana bar gudibba miidiyaa irratti YouTube irratti osoo TikTok nin dhufnee dubbachaatiin ture barni Ifa maaliin dhageenye sanumaaf hin si gaafadheen. Ammallee reefu dubbadhe ani dirree dhawaattiin dhaladhee guddadhee abbaa kiyyaa Haramaayaa dhalatee dhufee Ahmad Haramaayaa jaaniin abbaa kiyyaa jechuu baqa kanas maqaa abbaa kiyyaa saniin ani ijoollummaa irraa sanumaaniif beeka malee miciyyoon tiyyanan beeytaan abbaa kiyyan beeytu maqaa abbaa kee maqaan Haramaayaa miti jechuu Khadiir eenyuuti? Ahmadi Khadiir Ahmadi abbaan kiyya si Khadiir Ahmad jennee yoo si yaamne Khadiir keenya rakkoo ni qabaa siin booda. Anaa tana yaadina. Warri Haramaayatis maybe akkaataa itti namaa wajjin tol dura dhaabbachaa jirtu kanarra dhaabbatanii beektaa maqaa keenyallee balleessee jechuu danda'an. Maqaa balleessee hin beeki ilaalcha isaaniiti malee dhibbaa dhibbatti siitu balleessee jechuu kiyyallee miti akkasuma fudhatanii ati tahee garuu walumaa gala. Yoo rabbi jee jechuun torbaan kana keessa firraan kaayaa abshir. Ana jechuun laal. Ani amma fakkeenyaaf ana onnee qaba malee abbaan kiyya onnee hin qabu. Ni qaba lakkii. Isan madaale. Hin qabu. Abbaan kiyya sodaata anaa beeka takkaa hawaasa wali bu'een beeku olla wali bu'een beeku warra Haramaayatiin. Tunillee barra onnee miti barra yaa'iidha malee namaa wajji wali bu'aa ooluun barra onnee hin jaamtu Khadiir. Mee anaa deebisaan deebisu umma magaalaa teenya magaalaa Haramaayaa jaanii isaan dubbatan tanaaf anaa deebisee yoo rabbi jee torbee kana keessa ni deebisaaf. Laakiin gaafas qeceellotti jechuun ana moo isaanii badii qabaa firraa laallaa jechuun yoo ilmi tokko ilmi biyya abbaatii yaamuu baate kuni hedduu waan nama rakkisiisaati. Qofaa miti namni maqaa biyyaatti yaabu namoonni biraallee numa jiranii bara maarree dirree. Ani ammaan booda bara jibbu maqaan. Ati laal bakkee ati itti dubbii balleessite bakka gartee maqaa kana qabattee namaa wajjin hoggaa waliin buutu gartee namni maqaa kana si jala dhawaa Khadiir Haramaayaa jechaa si arrabsanii fi tana yaadiin firraayin buusatuun bar anaaf waa takka keessa hin jirtu bar abbaa kiyya malee Haramaayaa kadhalate anaa miti. Anaaf firraa buusatan waan yaadin. Wanta kaasi gaafadha asirratti Khadiir diree dhawaati irra jaalatta moo Haramaayaa irra jaalatta biyya lamaa tanarraa? Ani wallahi san ittiin dhufuu ta'a torbee kanaan itti dhufuu ta'a guyyaan viidiyoo gadhiisee booda maqaa saniin hin deemaa jechuudha. Khadiir Haramaayaa jettee yaamamtu malee si Khadiir Haramaayaa jettee gartee if yaamtu malee si takka dhimma Haramaayaatiif dubboota akkas nagarree misoomaaf illee haa taatu hojii gaggaarii Haramaayaatti hojjetaman. Bara ammaati torbee kana booda laalla yoo rabbi jee torbee kana booda qacelloon laallamee torbee kana booda viidiyoo takkaan dalagaa fi achi booda isaanii irra wallola maqaa san anaa miti isaanumarra dhiise attisan isaaniin murteessa hawaasaan murteessa jechuudha. Laakiin googil irratti gizee ilaaltu waan hundatti dhufu. Hayyee dhimma Haramaayaa kana warra Haramaayaa murteessa san malee. No dhimma Haramaayaa kana namni tokko yoo lama dara deebi'ee si gaafate waa'ee kanaa mana kana keessaa gabbuusna hungee waa'ee Haramaayaa mee Khadiir waan takka waan gaafii natti ta'een si gaafadha. Saboo maqaa Haramaayaa jiru kana Oromiyaa guutuu qabamoo
ummata haramayaa qabamoo misa awwadaillee irraa kan qabu warra haramayaan irraa qabdi. Hadir dhimma haramaa barfaayiluu wada Narra wallu jirta fakkaatti baramma. Tazaktual. Dhimma haramaa kana mirga guutuutti qabda simbooti. Bakka akkasiiti. Wanti si jechuuf adeemu dhageeffachuu jiraatee Dooktar Ifraa biraan dhaqaa yoon fadhe Dooktar Ifraa bira dhaqeetiin isii cinaa dhaabbadhee isii dubbisee maqaan kun nama Abbo warri haramaa si jibbanii jiran Qadir na dhageeffadhu warri haramaa. Ayyee nama kana qabdanii baalagii akkana kana fiddanii nu keessa keessan isaan isin hojii dubbannare. Inta mareefu miti mareefu sanii. Hadir waa'ee haramaa. Diinatee dhufte laata. Waa'ee haramaa. Waa'ee haramaa asumarratti haa cufnu. Asumarratti haa cufnu. Hadiran waan matakkaa si gaafachuu barbaade waan gaafii natti ta'e yeroo hedduu hoggaa nama galatoonfattuu fi hoggaa nama faarsituu fi hoggaa namatti aartellee Hadir gosa tana jalaan dhiistu. Reefullee hoggaan mana kana jala dhufu waa'ee gosa takka dubbattee turte. Hadir kiyya gosatu maaliif birqiisi taate dhiyuma tana akkana si macheessite malee dur gaafa wajjin turallee akkana waan gosaa kana takka waa keeri hin goone amma maaliif kana gosituun si keessaa ol danfite Hadir hoggaa waa jettu hundaan gosaan qaban meetta. Mee waan tana naa deebise. Okay amma siifin deebisaa anaafatiillee waliin gallu beeyte amma. No ani gaafuma xiyyaas dhiisii waliifillee galuun teenyu murteen xiyyaa miti. Waliifillee galuu laal waliifillee galuun teenyu ani gosa gartee osoo atiin baratiin duraan gosa baradhean ana amata 12 moo 11 bareeyan gosa gaafa irratti wal tumsaniin gaafa saniin gosa bareeyan manguddummaan teessee ana kana jechuu gosti tiyya dhuftee gosti isaanii dhuftuun gosa san gaafa siin bareeyan gaafa dargii keessaan bareeyan gosaa'u arra isiniif fakkaate isin. Saniifuu an gosa tiyyarra namaan jaaladhu sin qabu tokkoffaa gosa tiyya dura. Oromoodhaani Oromoo keessa Harargee keessa gosa tiyya gosa abbaa kiyyaa laaleetiin gosa tiyya laalee gosa san boodaan eessummanii fi adeeranii walitti dhufa jechuudha. Sanii alatti waan bira takkataniin beekuun qabu tun yeroo mara gosaa yoon dubbadhees waan si aarsuun qabdu bilbilli kiyya intarneetni kiyya kan inni si haasa'u akkasi. Naarsitan jennaan wanti si jechuu barbaade gosa beekama balayyan kee warri as gubbaarra jiru kunii fi warri as jala jiran hundinuu warri koomantii warri jiru hundinuu gosonuma qaban tokko kan gartee samiidhaatiif jeebu hin jiru. Namuu hiddarraa. Gosa isaanii haa qabatanii isaanis Oromummaa walitti qabna malee gosa walitti qabnu gosti gosa. Ala ta'uuf dirqama soo faarsuu qabna. Ati alaa miti bara alaa misi himee barate alan taanii. Inni kan naa miti. Saniiti. Ala ta'uu kee na bira dhufu qabda dura. Barreessaa alaati as. Ala ta'uu kee dura amma isa kana amman bahu amma inni haa bahu. Lakkii isaaf baaman. Takkaafi takka bakka nageetti haa. Anka isaa hin baana geetti bakka isa hojii haasawa. Darbamaa kana hojii waliin fiddanii. Aboo. Lamadan dubbatu ni niiti anaafeetii hojii dubboo jiraami Hadir. Yoonni lamanu dubbate isumaa. Abbaa barii keessaa bas. Gurbaa kana keessaa darbiitii haa dhaggeeffatu ni jala taa'e. Yoo tapha feete akkasi taphni. Ni taphannani qofalla gaddarbi. Muutillee godhini gaddarbi. Isa gaddarbi ni ana haasawa. Darbi bakka ana jee amriin tullaan galgala kana amriitii jalaan. Obsa tana booda. Waa miti yaa. Maali amma ana bu'aa nagee bula hirribiin nu qabe nuti. Ati bu'ii nati maa bu'uudha. Ni yoo lamatu dubbate. Buusi ammaa buusi osoo arguun fadhu asirratti. Usee teenyaa maan rakkoo qaba yoo usee taa'e Hadir. Miyuutu godhatee Lakki Hadir qabu. Amma isa maa godhatee beemoo ifii ufutaale. Au dubbii qabda yaa sanummaanoo. Nama ilaafu nyaanitti dubbiin guuttee gartee wanta jiru. Ni badii qabu ni badii qabaa nama wallaalaa ta'e. Ati rakkoo qabaati. Hadir kootti ol deebi'i. Loo Qadir sammuu isaa guutamtee jirti waan takka hin fudhatu. Waan takka ilaas ittuma dubbata nama dhagarra bishaan nabu. Beesi Musa. Lichmaan mi deebisee yaamiin. Ati wanti naa kan mee mooditara na kan burqa. Miyuutu godhadhaare. Hadir ol deebi kottuuti ol deebi. Ayyaa shir.
Mee namni kun haasa'u nama dhiisaadhe namni ofirraa baasu. Dhufee jira. Bilisummaa kanaaf bakka yaada isaa ibsatu. Egaa namni waa gaafate mee akkanatti deebisu san dhageeffadhaa. Yoo jiraatu deebisame. Seeqallee ni jira. Jiru Zala. Hadir yoo jiraate erga tokkotti ol deebi'ee jiru. Khadira kana simbeenu wanti nama guddaa simbeenu haa. Warri as jala jirtan immoo warri gaskiri jirtanis warri ala jirtanis dubbii isaa kana laafisa laala akka waan biratti ilaalina yeroo dabarsinaan furdhaa malee reefuun isin jeegisee dura eegallu isa kana guddisuudhaaf isa kana buratti seenaan isin jeetuna. Garuu immoo waa hedduu jira kana keessa silaa isin galee. Burqaa kiyya inni jiru bakka inni jiretti gartee waa dubbachuun leen waa filas akkasitti waan gaarii fakkaatee natti mul'atu. Silaan jiraatee gartee ol deebi'e bareeda namni beektaa suutuma wajjin haasa'u osoo miira keessan gallee meebii yoo mugee jiraatee gartee dubbii mucaa sababa godhatee hirriiba kutees humaa gaaga nama ne kaayoo rabbi jee guyyaa rabbiin gastii irratti isa ol baase waan harkaan ba'u jaluma dhufna. Isin ammoo warri gartee dubbiin isaa tuni isin buttee jirtu beekaatuma laaffisa laalaa akka burqaan jeesan dhugaadha nama butte wanti isaati yoo gartee kallattiidhaan akkasitti fuula fuulatti waan jiru hunda dubbachaa deemnee of taate akkana kunuun beekuma takka qabxaalee hoota achi booda dubbiin bishaan dhiitu nama silaa waan biraallee waan hin gaafachuu keetu jira dhimma magaalaa irratti illee. Laalama osuma keessa keenya hin fayyammaani osoo haasoon isaa naaf hin taane gan isaa wajji waliif galuuf sossobaa faarsaa haasoo jira garuu hanga yoon faarsaa maaliin bu'aan qabu faarsaa deemna inni nu arrabsaa jira keessaa bu'aa kadhaan deebisu jira wallahi barnoonni addaa karraa baran waan hin jirreef jala deemuun bu'aan qabu isa jala jaahilaa wajji wanni haasoo takka illee hin jirtu. Hojii isaa uffatu jaahilli inni akkatti fuulatee isaa uffatu. Maammeeni irra bilbileetiin wajjin haasoo jira maal jaaf. Amma ani akkana fakkaatu gartee hirriibumaatu qabee gartee miliqe malee takka gaafumatii jalaa miliqe malee waan namni isa tokkollee hin jiru waan qofaa dubboo jira. Hajir kootu miliqine yoo jiraattu ol deebi. Torbaan Tarribaatii miti bakka miliquudha malee hindi. Inni nama hundaa wajjin najjiran jedhee nama hunda mormee eenyu jolii galu deema sheexaana jolii gala. Eebar gaafiin xiyye ijooluu sanuma turte bari. Duraanis gaafachaa turan ture. Sossobnee bar Beechumaanuu mana kana. Gaafisirri gaafannee bar. Nama arrabsu yoo barbaadde maqaa namoota kabajaa qabu hin tuqatin hin qaqqabatin. Fakkeenyaaf bulchiinsa Dirreedawaa maqaa isaa qabachaa nama arrabsuun jechaa na jiraa miti. Gorsaa ol gosa bulummaa gorsine. Gosa fidee nu arrabsuu fi maal jedhu haala isaa nu mazaggaba isaan nu galmeessaa taala. Shayitaanni isaatu hin jiru. Achumaanuu diinaa oolaa mana abbaa barii kana mana gafaara mana ETNSidhaan iPhone wali qabee kana follow goisi laayikii akkasumatti qopheesse. Barbaadi noonna keenya fakkeenyaaf walumaaf galleennee tuma lola isaatiif har'a isaa fudhannee deemuu jiraati. Noonna keenya firatti haasoo nama nu dhagaamutis. Ayyee taate. Ajara keenya jaayila kolkoduun faayidaan qabdu. Afaan TikTok illee waan beeku yaa'oo babarii anumarra keesse. Mana kana follow godhaadha. Taap illee godhaa. Gartee gaa namni amma anillee narrumaan tanaan follow godhe abbaa barii kanaa. Follow nu deebisaa isinis follow nu deebisaa. Namni fi gartee harree illee yoo afaan waliin qabe waa faayidaa waliin dhabu jaanii. Dhufee wallaqaan dhufee jiraati.
ayya me khadir natti mul'anne khadir me lakkoofsa takka tokko Maameen dhufee jira jala bareessi jira kan. akka jechaa jira lakkoofsa tokko me khadir Ops. Ni garaa inni fi Shayitaana afaan Oromoo dubbatu kana. Waan nama diisaa isin diisaame darreefu nama 60tu gartee nu laalaa ture nama 60tu inni hunnaan akkasumatti namni illee itti deebi'e mee haa dhufu mee khadir yoo jiraate lakkoofsa tokko tokko waan